Keessummaan keenyarraa Bahar Oumer jedhama. Bahar digrii isaa jalqabaa seeraan Yuunivarsiitii Haramaayaa damee seeraa irraa fudhate. Itti aansuun immoo gama Yuunivarsiitii Finfinnee dhufuudhaan digrii isaa lammataa seeraan argate. Ammas itti fufuudhaan gama Awurooppaa imalee United Kingdamitti digrii lammataa Yuunivarsiitii Essex damee School of Law jedhamu irraa seera mirga dhala namaa addunyaatiin eebbifame. Gaaf biyya ture Bahar barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo damee seeraa ture. Seeraa fi mirga namoomaa akkasumas seera namoomaa fi addunyaa barsiisaa ture. Nama siyaasaa Itoophiyaa itti dhiyeennaan hordofuudha. Wantoota adda addaa dhimma federaalizimii fi sabaaf sablammootaa irratti barreessee website Awaash Post jedhamu irratti maxxansee jira. Yeroo ammaa kana Bahar jiraataa biyya Ameerikaa kutaa Minisootaati. Bahariin haa simannu. Bahar bagana gaan gama qophii kennaa dhuftee galata qabda. Faatumaa galatoomeetiisi warri Oromiyaa 11 sagantaa televiziyoonaa kana jalqabuu keessanis akkasumas keessummaa gootanii afeeruu keessaniif ulfaadha. Atis galatoomii waamisa kenna kabajjitee asitti argamuu keetii fi wanti asitti akka argamtuuf si affeerreef waanuma amma rakkoo biyya keenya keessa deemaa jiru xiinxala bareedaa barreeffamaan maxxansitee turte. Barreeffamni kunis Awaash Post irratti maxxansitee turte. Barreeffama san keessatti dubbii jajjaboo yookaan ciccimoo ijoo ta'an kaastee mata dureen barreeffama sanii rakkoowwan Itoophiyaa keessa jiran dameen isaanii garaagarummaa jiru ilaalchaa kan lammummaa fi yaada adda addaa keessummeessuu dadhabuu jettee kaaftee meesan bal'inaan xiqqoo otoo nu ibsitee maal jechuu keetii hanqinni sun eessa jira? Mootummaa bulchiinsaa moo dhaabbilee mormitootaa moo hawaasa bal'aa moo walumaa galatti? Barruun san afaan Ingiliziitiin barreeffame xiqqoo bal'aa afaan keenyatti jijjiirree ibsuudhaaf yaalla. Biyyi Itoophiyaa akkuma beeknu biyya sabaa fi sablammootaati. Umriin si hangamii ka jedhu falmisiisaa ta'us hanguma jiraatte umrii hanga jiraatte keessatti biyyi san biyya sabaa fi sablammootaati. Biyya sabaa fi sablammootaa ammoo akka itti bulchuu qaban garaagarummaa yookiin bal'ina aadaa afaanii fi amantii jiru san keessummeessuudhaan ta'uu mala. Garuu biyya Itoophiyaa keessatti wanni godhame maali? Aadaa afaanii fi ilaalcha garee tokkoo filachuudhaan sun akka biyyaa akka taatu warri biraa immoo akka ilaalchi isaanii, aadaan isaanii, afaan isaanii sirna mootummaa irraas fagaatan yoo danda'ame warra filame aadaa filatamte aadaa afaanii fi aadaa saba filame sanitti akka makamu akka assimileeted ta'u kana mootummoonni duraan jiran durirra Teediroos irraa eegaluu dandeenya. Yohaannisis isuma godhe, Minilikis isuma itti fufe. Imaammanni biyya san keessatti aadaa tokko saba tokko olaantummaa isaanii jaaruu yookaan biyya saba tokko biyya godhu imaammata yeroo dheeraadhaaf ture. Imaammanni kun egaa gariin malaani gariin ammoo humnaani warra humnaan imaammata san hojiirra oolchuu yaala keessaa tokko Teediroos, Yohaannisis akkasuma Minilikis akkasumatti yaalaa ture. Bara Haile Sillaasee keessa garuu waan tokko malaan hojiirra oolchuudhaaf waan yaalamee jira. Sun bal'inaan itti deebi'uu dandeenya. Walumaa galatti rakkoo biyya saniif itti gaafatamummaan ilaalcha imaammata warri biyya san bulchaa turan hordofan kunis biyya garaagarummaa qabdu keessatti aadaa afaanii fi aadaa saba tokko filatanii warra kaan irratti fe'uudhaaf yaaliin godhame san I think bu'uuri biyya sanii yookaan like original sin yookaan rakkoon bu'uuraa biyya sanii sanirraa jalqabde jechuudha. Bal'ina isaa gaatti.